Ani humna qabu. Warri humna qabdan immoo viidiyoo kana dabarsinaatii dhaggeeffadha. Wanta mucaan kuni jedhu zimmedha dhaggeeffadha. Bonio mucaan garaa keessa jiru dha. Mucaan garaa keessa jiru. Dilluu ta'e dha. Naman ta'e dha. Naman ta'e dha. Nu salphifte dha. Ati salphadha dha. Salphadha dha. Jaakee irraa du'e dha. Jaakee irraa du'e dha. Bonio dha. Reeffi kee biyyattaa fe'ame dha. Induutee kee yeroo karaataftee kee oreessin wayyoo si fajjire yeroo dhiyootti si boonye reeffi kee nu akka boone karaattafe nama guddisime karaattafe ammayyuu karaattafe tan immoo yootti dhiyaatan gorsaa beekamtiin akkasittiin hin dhufu. Obboleetti isaa irratti kee beekumsi taafu dhugaa waaqayyooti. Namoonni itti siqatan bichaa dammoo gorsadha mucaa kana. Jibbamuu caalaa wanti bareedaan hin jiru jedhee yaada. Mi'aawus ta'ee jireenya kee mi'eessuuf wanti akka jibbamuu nama guutuu si taasisu hin jiru. Namni yeroo si jibban of dandeessee akka dhaabbattu si gargaaraa jiru. Isaaniin alatti jireenya kee akka bareechuu dandeessu si shaakalchiisaa jiru. Dhuguma iyyuu sinitti himu jarri kun oolmaa sanirraa qabu. Waan tokko sinitti himu aanarraa saame yookaan rukutaame sana booda kan dhadhaa ta'u. Nama waliin kan of madaalti yoo ta'e yoomiyyuu gammachuu kee hin argattu. Yoo argatte illee gammachuun kee umurii hin qabu. Ofii waliin kan dorgomtu yoo ta'e garuu gammachuun kee homtuu sirraa hin dhaabu. Waan tokkoon isinitti Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 2 isiniin dubbisa. Mata dureen isaa akkas jedha. Amantiin qoramee ilaalamee ogummaa biraan ga'uu isaadha. Lakkoofsa 2 maal jedha isinitti fakkaate? Yaa obboloota ko qorumsa garaa garaatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutiin fudhadhaa. Amantii keessan qoramee ilaalamuun isaa obsa danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an warra mudaa hirrinas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan habaasu jedha. Kanaafiyyuu maaliif jettanii nan gaafatinaa galatoomaa ulfaadhaa. Eshi akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo hunduma keessanii fa baay'atocha arrabmoo ani isin arrabsuun dhufne dhugaa rabbii bakka ani gaaffii jecha keessanitti deebisuun baay'ee በጣም kabdoonyal bakka se tokko maarifa keessa makiinii si haasofsiisa እና maal jechuun dhufee yoo jettanii namoonni se tokko haadhaan arrabsitanii maaloo haadha kee kasa godhanii maaloo haadha kee kasa godhan jettanii dhuftanii koomentii barreessitanii laalaattanii jechuudha. Haadha jechuun maal jechuudha? በነገራችን ላይ አኔ ሃዲ ማለከ ሽንታቴን ቤኩ ሃዲን ቤኩ አንተ ቴቪ ዮ ሃዳ ዲስተኒ ጎርጋደ ሃዳ አረብሳው ተንዩ አይመለከተኝም ምን ነንገሹ ዋይ ሃዳ ከናፍዩ በነገራችን ላይ ዮ አንዋና አረብስተን በጣም ደስ ይለኛል ባይነት ተላጭራ ከናፍዩ ጋፈና አረብስተኒ ቦኒ ሸፋፋ ቦኒ ምናም ጀዳቲና አረብሳ መለ ሃዳን ጀዲና ጋፋ ሃደተኒ ሄኙ ዳኒ ሃዳሽ ነረብሳ አርተን ቤኩ አንተ ቴቪ ከናፍዩ ነሞኒ ሃዳ ቀብደኒ ሃዳ ከሰን ጃለተኒሞ ነሞን kina anis bori mucaa godhadhee waa'ee haadha baruu nan danda'a waan ta'eef kana isin jechuun barbaada bakka nagaa walaa isin